Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan marattoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa akka qabdan abdii qabna. Egaa ijoollee ramadaana torbeetti galfatta yoon dogoggoruu baadhee hojiin ramadaana akkamii maal keessa jirtu jiruun akkami daawwattoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana hawwiin osoo hin beeknini dhokseen waraabe jechuudha. Diingata waraabesii dhugaa dubbachuudha fi haa ta'u malee utuma anii fi ishiin suuqii keessa taa'aa jirru gidduudhaan jechuudha. Kaatee lafa kanatu xiqqoo ittiin tolle natti fakkaata. Haala teessumaa wantoota tokko tokkoof ittiin tolle natti fakkaata. Na biraa kaatee baatee arataa fiddee mana aruu jalqabde dhugaa dubbachuudhaaf ani ka'ee ariin jenneen. Itoon ani quban qabaatin jechuudha. Baay'ee hojiin ishii nagarramee akkaataan ishii nagarramee tanii viidiyoo waraabuu jalqabee lafa kanarra kan jiru dinnichi illee diriiree jira, killeen illee lafa jira, wanta meeqatu lafa jira. Isa ol qabdee jalumaa sassaabdee sirriitti haaraa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa qamisi kanallee adii maatti goote mana keessaa jechuun keessan hin oolu. Qamisiin kun kan Habashaati. Yeroo ishii waggaa arfaffaa namni kennaa kenneefii fidee kennaa biteefii fidee haa ta'u malee itti gabaabbachaa dhufee jira. Ciccituus jalqabee akkanatti gatuun nama rareeti xiqqoo uffattee gata jedheetan itti godhe. Egaa kuni kanuma ta'ee viidiyoo kana keessatti wantan isin hubachiisu tokkotu jira. Innis maa'inni yoo jettanii ijoollee osoo waan hubatin osoo viidiyoo sana aga dhumaa hin dhaggeeffatin yookiin yaadni viidicha sanaa osoo hin galinii fi koomentii hin taane nama barreessitanii nama arrabsitanii yaadan isiniif qaba. Yaadni isiniif qabu duraan dursee waaqayyoon araara isaatiin isin haa ilaalu, isinitti araaramu. Maaliif jennaan beektanii miti jechuudha. Beektanii miti isinirras hin laalamu. Ani beekanii miti dhumaanan fudhadha. Firaankii abbaan manaa kiyyaa dheengaddan irratti hojjetee irratti laaqana nyaachaa jirra. Hawwiinis jirti jechuudha. Hawwiinis jirti laaqana nyaachaa jirra. Koomentii baay'een keessanii hawwiidha akkamitti qophaa laatta fi ammanumaa ilmoo haadhoo kooti jechuun ilmoo koo jettee dubbattee atis biyyuma arabaa turtee akkamitti hawwii qophaa teessiftee qophaa laatta fi hin qoqqobdee maal jettanii dubbattanii. Egaa kan isinii galee koomentii kennitaniitu jechuudha. Kan isinii galee akkaataa guddinni ijoollee maalummaan ijoolleetti guddisanii isinii galeera jechuudha. Garuu immoo warri ijoollee guddisuu hin dandeenye akkaataa ijoolleetti guddisan hin beekne yookiin akkaataa jireenyaa hin beekne koomentii isinis barreessitaniitu. Haa ta'u malee maa barreessitanii jechaa hin jiru. Waan isinitti fakkaate akka isinitti fakkaatetti barreessitanii baatu waan ta'eef. Achirratti jalqaba maal gochuu qabdaa? Wanta anii fi bilisummaan fayyadamaa jirru sana yoo kan hawwiin hin fayyadamne ta'e inni kun dhugaadha, qoqqobbii jedhama tokko jedha. Lammaffaa irratti immoo hawwiin teebilii nuti irratti nyaataa jirru sana hin qaqqabdu ol fuunee gubbaa keenyatu hawwi teebilii isa gubbaa sanarra taa'e nu wajjin nyaadhu jennaa immoo akkamitti nyaatti? Lama warri koomentii waa'ee hawwii irratti dhiphattanii kennitanii sagalee koo kana dhaggeeffadhaatii deebii naa deebisa. Gaafiin isin gaafadhe waan ta'eef deebii naa deebisa. Inni sadaffaan naannoo keenyatti daa'imni haala ittiin guddattu qabdi jechuudha. Akkuma argitetti miti. Amma fakkeenyaaf osoo isin ta'e jechuudha. Osoo isin ta'e silaa homtuu nun arguu viidiyoo tokko hojjannee haala mana keenyaa haala jireenya keenyaa hin agarsiifnu homtuu nun arguu jettanii warri waan meeqa barreessitanii baay'ee isaa isin taasifamnaa dhiisa. Dhugaan isiniin jedha isin taasifamnaa dhiisa. Amma fakkeenyaaf keessummaan tokko yoo dhufee hawwiin dirqama keessummaa sana wajjin nyaatti gaa. Dirqama keessanitti jechuudha. Yookiin immoo dirqama ol fuutanii teebilii hin qaqqabdu hawwii waan ta'eef ol fuutanii teebilii gubbaa keessaniiti isin wajjin nyaatti gaa. Kanaaf waliin soomnu waan hin taane hin barreessinu dhiisa. Daa'imni akka naannoo keenyatti seera ittiin guddattu qabdi. Hawwiin waggaa 6 daa'imni waggaa 6 kan keessaa taatu kan namaa saa taatu daa'imni waggaa 6 si wajjin hin nyaattu jechuudha. Kuni seera. Warri beektan koomentii
barreessitaniitu. Warri hin beekne immoo baradhaa rakkoon qabu. Yoo namarraa baratan waan ta'eef komentii hin taane barreessurraa barachuu wayyaa. Tokko immoo mana namaa aaninaan mana namaa hojjedhu natti fakkaate. Sila mana namaa hojjettee namni si uffaana si nyaachisaa iyyuu